irra jirra dhugaa rabbii jaala kiyya. Hin banne hamtuun keenya baddu. Inta ta'u injiraanna borusif taanis. Dabarree jiraanna rakkoon tokko hin jiru. Injiraanna ye maal jedha warri as jalaa wacu maal akka jirutti immoo warruma soddaa kana. Maal ta'e dhaloonni waan gaafatu fi waan hin gaafanne adda baasee beekuu jaallan qabsoo. Maal beekna jechuun kaa. Dhaloota osoo hin taane jechuun ergamtoota. Dhaloonni waa beeka waan beeku gaafata bar. Nimmaa dhugaadha bar. Kanaan dhalootatti akka jirutti kunneen warra soddaati. Warri as jalaa bu'u. Maali yoo nu dhiisanii wayyuu dhiisaadhaan himeen waa dhiisanii. Aga gaafa duunuttuu maal nu dhiisan nu dhiisanii. Du'aa keenya hin barbaadani jiraa keenya miti. Oho. Eessa arga ture jiraa keenya hun argani. Du'aa keenyaa miti. Inni asirraa maal oluu diddan maali diddan jedhu kun maal eegaa inni? Maali hojiin isaa inni? Oromoodha taanaan Oromoof hin loluu. Egaa Oromoo ta'e dhuguma egaa Oromoodha quuqqame maa ciisaa mana? Kuukama sabaa ta'ee lolleef. Eessa jirtu edha beektaa gaafa gaafatu yeroo uummanni wallaggaa lolamu eessa jirtu edha ramaddii wayii nuu kennee kallattii sanatti. Maasilaa isa bobbaasaa irraa miiree waraana bilisummaa Oromoo. Rasaasa nuu kennee galaa nuu kennee isa nu bobbaasaa irraa kanaaf nu ajajaa jira. Maal rafaan nu bobboo malee innis. Mandi bukaa jiru kun kan diigame waraana bilisummaa Oromoo jiru jedhee beekayyuu maaliif beeka maalummaa waraana Oromoo qabaatu ta'e gadi bahi lolidha. Shamboo kamu nggak tahu lagi malah ini orang beli semua orang itu faedah mari kata. Ilmu jasa mius berat. Ilmu jasa ini menjadi din. Ilmu jasa lagi kita jamal deh. Ilmu jasa mius itu berapa? Dua ini. Jangan mangkalan berarti. Ini baru kita Dagar. Dagan jiru ilmu jari cah miuti rat kabin dan bukan tanah tu. Jiru lah, tak cuma jiru. Bila cakap ide mila ta. Kawate. Muiti kabadden jira bagam muiti kabadden. Galaa jedha biyyoo haadha keetitti gadi. Isa si baasee. Mana farsoo dhaqanii galuu seemoo? Manuma haraqee fee. Waa inni qalbii isaa ta'u. Qalbii maalii qabaa kun sammuun duwwaadhaa bar. Namni isa dhaga'u hin jiru yaaduma ofitti iyyaa bar kun. Akkuma qabu yaa'ii ani waraanni bilisummaa Oromoo waan gadi ba'eef qaba waan isa galchullee qaba. Inni asirraa boo'ee fi iyyee maraatee fi waraanni bilisummaa Oromoo inni haqaaf qabsoo uummata Oromoo dhugaaf gabba'e gaafa kaayyoo fakkee inni adda bilisummaa Oromoo ishii kaleessa dhabamte sun argamte ni gala. Hogii kaan immoo asirraa iyyeef galaa fi galtuu jedhee fi wanni galu hin jiru.
waca diinatiif illee wanni rifannuuf yookiin immoo iddoo kenninuuf hin jirru nuti kaayyoo kaleessa gabbaanee beekna haga inni galma ga'utti wanni galluuf hin jiru wayi wareegamna wayiin immoo kaayyicha yoo galmaan keenya kanuma waan biraan qabnu. Dhugaan jiru kanuma bare kan hin galleef hagaluuf malee. Warri asirraa wachu immoo gadi bahi hidhadhuuti dhaqii uummata Oromoo buqqaa jiru kana irraa qoladhu yookiin immoo irraa dhoorki. Onneen yoo jiraate gabbaamini. Dirqamni asirra teechee nutti kennitu kun immoo sirraa waa fudhatama. Dhaloota gubee. Yoo. Jiraati kana. Jiraara. Eessa? Kun hojii gatii asitti gabaara. Ose bas. Ummata warra as jala taa'ee wacu kana ibsa kennaafi beekanii laata waa'ee Oromoo. Jechuun seenaa ummata Oromootiif waa'ee waraana. Waa'ee nuu beekee maa waca. Har'a namni bilbila bitatee online irra bahee jechuun galaa kan jedhu kun gartee waraan bilisummaa Oromoo har'aa miti kan gabbaa'e hundeen isaa akka jigutti miti kan hundeeffame seenaa ummata kanaarree gartee kaleessa akkamitti daddabsanii akka barreessaa turanii ni beeku beektee jechuun warri beeku ni beeka kan beeku garuu aadaachi maal ta'a jedhee waan wacuun qabu beekte. Asumaan beektee ibsa kenninaaf yoo ta'e jechuun seenaa uummata Oromoo kana namni yeroo jalqabaaf katabe beektee Qeessa Abbaa Hiree jedhama beektee akka seenaatti. Uummanni Oromoo asiin aariyee holqa Gondaritti nanaqee fardaan narra garmaamee lafa kiyyanarraa fudhatee gaafa inni seenaa uummata Oromoo inni jechuun Oromoon akka lafarraa fudhatee himuutti Oromoon gootatee akka fardaan namarra garmaamu himaa ture beekte. Har'a saba kanaan inni irra mana taa'ee galaa jedhu kun yaani Oromoodha jedhee akka inni afaan guutee of waamuuf gahee guddaa katabachaa ture qawwee bosonaa dhokaa jiru kana beekte. Maaf jennaani gaallaa maalataa sanatti limchi akkaanyii amaaraa tiraatu warri jechaa turte suni sadarkaa Oromummaan irraa mulqamaa ture jira beekte uummanni kun durii har'a garuu immoo ani Oromoodha jedhee of waamuudhaaf iyyuu eenyu akka ani Oromoodha jedhee kan akka inni of waamu kan isa tolche qawwee bosonaa dhokaa jirtu kanadha jechuu garte. Kan wallaaluu isaatitu akka innas jala taa'ee wacu isa taasise beekte. Har'a qabsoo waraan bilisummaa Oromoo madda qaba. Wanti madda hin qabne galma hin qabu. Hundeen isaa akka jigutti ka dhaabbate. Jechuun mukti tokko gaafa margee daraaree margee firii gaarii buusuudhaafi baala gartee baala goggogee ofirraa harcaasati gartee deema beekte. Saniifi hundeen dhaabichaa akka jigutti miti ka dhaabbate garuu baalichi irraa numa harcaasun yoo imala daandii qabsoo keessa jirudha. Dhugaadha. Saniifi seenaa uummatii kan har'a immoo warri Itoophiyaa gaachana Itoophiyaan kun jalqaba gaafa hundooftu naannolee meeqa qabattee hundoofte bara kam hundoofte hundeeffama Itoophiyaa warra hin beeknetu Itoophiyaadhaaf mormaa jira. Itoophiyaan gaafa jalqaba hundeeffamtu bara kam hundeeffamte hayyee biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun immoo jalqabaniif jirti turte. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun immoo gaafa hundeeffamtu immoo afaan qawweetiin hundeeffamte yeroo sanoo naannolee meeqa qabattee hundoofte amma immoo naannolee meeqa qabdi naannoleen hundeeffama ishii keessaa citee beemoo naannolee waan kana warra waan nama mormanii jala ta'anii. Ose basa kon osa. Bagara kan dhufta. Bagara kan nu eegne. Nagaadha miti. Jirra akkamitti? Jirra galata rabbii. Viidiyoo bayi. Viidiyoo bayi? Ay bakka hin jirtu kun namicha viidiyoodhaaf.
So gabay kakay daw bakit ito? Ma ergat Maal dulu. fuutare godoo abbaa gadi deete wati. Shiro. Mul'atanii maa badu. Maali Seenaan ta'a. ofitti konfidensiin qaban ta'a maal jedhu hin taa'anii maratanii. Aha. Jaallan gastii kanarra baay'atanii dhiisati namni tokko yoo jiraatan baddee sirra hin baqattu. Hin sodaatu. Maal godhaas baaree yoo ofitti amane malee. Kana gaa osoo baasa argite silaa uummanni keenya isuma nuti beeknu kana beektaa? Seenaa isaayyuu bareechee nama hin beekne beektaa seenaa Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa sitti haasaa beektaa? Kanuma isaa osoo bareechee beeke waa tokko. Ati waan deeggartu tokko beekte jechuun waan deeggartuuf qabda waan ta'eef yookiin waan obboleessi kee kaabinee ta'eef yookiin waan mindeeffamtee maallaqa mootummaa nyaattuuf osoo hin taane waan deeggartuuf beekuu qabda gartee waan deeggartu san immoo gadi fageessitee waan isaa beekuu qabda. Har'a waan waraan bilisummaa Oromoo warri deeggaru kuni waa'ee waraan bilisummaa Oromoo irraa beekee jennaan deeggara. Kaayyoo fageeka waraan bilisummaa Oromoo beekee jennaan hubatee jennaan mul'ata isaa yookiin hin gartee kaayyichi kuni gara fuulduraatti uummata kanaaf bu'aa akkamii buusuu fi maali kaayyoo fageeka isaa beekee jennaan jala hiriiree jira uummatichi kun. Saniif warrumti gartee sirna waraan bilisummaa Oromoo faallati sirna Itoophiyaa kana jala impaayera gartee gadda jaaramte kana miti impaayerri Roomaatu ni jige impaayerri jigne jigdi beekte kuni. Saniif waan deeggartu kana hoo beekuu qabda beekte. Sirriidhe. Akkasii. Waan nu gaara beektaa argite waan deeggaru sana osoo gadi fageenyaan guutummaan guutuutti kan beeku ta'e maasii arrabsaa sanayyuu hin beeku beekta. Sababa sana maalummaa isaan beeknee hojii deebi'ee siyaasa agar tokkoon. Akkasii. Waan deeggaraa jiru sana osoo gadi fageenyaan beeka ta'e yookaan si amansiisa beekta yookaan immoo si amansiisu taanaan immoo amanee fudhatee deebi'uu dirqama isaa ture. Yooyaa kan jirtu. Nagaa jirra. Waada. Ijoollee mul'atee badaa kun. Maali nama caqasuu hin jedhe maal takka akkamatti ol seenanii moo utaalanii gabboon kun gaarii mini. Yana jeba. Tokko ollee namni nama caqasa beekta. Warra jala jirtan warra jala jirtan warra gastee jiru foloo godhata deema. Hedduu galatuma warri hojjetan. Abbuus. Video bay. Video bay. Yeah. Video SS. Ingolti. Namba. Akkasumatti naatamnaa gammoo. Baay'ee rakkoon qabu viidiyoo maa. Baay'ee rakkoon qabu. Cherii naa galatu. Hin baane rakkoon qabu garuu yoo osoo baane aga baanutti garuu akkanatti osoo haasofne sheekan. Maal fuutare. Warra jala jirtanii jaallana sirra jiran hundi isaanii foloo godha. Hundi isaanii warra gastee jiran foloo godha deema. Sheerii illee gochaa deema. Nama sin jala jirutti sheerii koppii linkii gochaa deema. Duraan dursa warri gastee gochaa jirtan duraan dursa mana kana foloo godha. Warri gastee jirtan kan hundi geessine. Warri jala jirtan illee jechuudha. Duraan dursa mana kana gadi qabate foloo tolchaa jechuudha. Duraan dursa mana kana gadi qabate foloo tolchaa jechuudha. Osoon seenii gadi qabate foloo godha. Osoon seenii gadi qabate foloo godha.
Wadi koppiling gocha deema. Koppiling illee gocha deema. Taayillee koppiling illee gocha deema jechuudha. Nama sun gargaarutti illee gocha deema. Hedduu galatoomaa dhugaa maatii jaalala. Hedduu galatoomaa dhugaa. Jaalala. Kanaaf arrabaan badina. Yoo waan dandeessanii nama amansiisa. Arrabni faayidaa tokko hin qabu waliin ilma jaarsicha. Waan jijjiiru arrabni jijjiirama fidu tokko illee hin qabu. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessu. Arrabaan balleessuu hin danda'ani. Dhugaadha beektee ilaali ka arrabni sitti waan si ajaa'ibu beektaa miti kan irra ga'u jira beektaa miti maaliif jennaan har'a waan tokko dubbatu har'a akkuma kana asirratti dubbatu beeknee dhaqinaa biraanis jira jechuudha. Arrabni isaa sun immoo isuma nyaata beektaa maaliif afaan miila beektaa si taa'ee yeroo kun isaan immoo Oromoo isaaniitti irratti filatamu ture. Maaliif namni tokko beektee waan tokko dalaguu dadhabee yookaan afaan sana qabatee yookaan hojii dhuunfaa kan dalagate ta'ee hojii dhuunfaa isaatti dalagate yookaan daldalate yoo siin taane deemu mana kana jalaa deemu erga siin taane mana kana jalaa raawwatiin gaarummaa qabaatu beektaa yookaas wanti namni keessa yookaas gaamaa ta'uun gaarummaa qabu maal bakka normal mata jiraachuu maal bakka eegana waan gaarii yaadu kana yoomillee beekuu ilaalta yoomillee ilaalta maaliif warra bagaduu dhiiste yoo lixtee waan san gaarra beektaa kanaaf warra raawwadanii har'aan badina kanaaf waan akkasiiti ammoo jaalladha fedha Sabillee gocha deema. Gadoo qabaatuma foloo godhata deemaa jechuudha. Gadoo qabaatti foloo godhata deema. Warreen keessatti isin argaa jiru muka taa'u jeena. Gadoo qabaatti foloo godhata deema. Miidhagsaa. Bocorra bilisa bocorra fagat ere fagaachuun danda'u gadi ba'uu dandeessu maal jechuudha fagaachuun danda'u jechuun Wajata keessa namoo isa boca keessa jiraala. Waan si jiru bari garamaan isaanii salphatanii mana dhugaatii jiru bari. Garamaan isaanii salphatanii mana dhugaatii jiru. Maal hin beektu rima sanuma. Koppilinki gocha deema. Fagaachuun danda'u kana maal hojjiseen ree. Kanaaf hin jiru. PP ol gashaa deeme fi warri mudii tanaa PP ol gashaa PP ol gashaa deeme fi warri mudii tanaa PP ol gashaa deeme. PP nama sakkaa seenee beengalchin. Koppilinki tolcha deema. Atas jala deemi gaalla Sini jaibo. Isa yang pakai dua orang itu mungkin pakai dua Isa. Cari mailali dari betul fadil. Yo sintan itu caliste masuk di MT gari. Aram badina. Aram ni gari ni. Luya tu kosimida. Gala ada. Tidak nih. Asisten kita buku wana ada wana masuk tuan ben Arabadi juga tortora mana tak mana biar kita hati ma baat elul
Loltu. Saamu malee maal beektaati? Mee viidiyoo bahin albayni. Tokkeedhaan sibiila kan mul'isee tokkee. Billaa kana mul'ise. Billaa mul'isee jira. Miyuutirra fuudhee hasaa irra Sibiila mul'isin. Cufin maal tokkila. Sibiila agarsiisin si adaba. Sanja sana jechuudha. Kaameraan bisaara. Gadi qabee akka ajaa'ibatti hodhuudhis. Gadi qabee hodhu rakkoon qabu yoo kanaaf warri laa yaadaan injifatu ta'e ol seena. Ila sana jechuudha irraan badina irraa baduu injifatu sana ol seena. Ittimaa keessanii fudhachuu. Maalota maal akkasii maal harkasanii agarsiisu jira bira. Atiillee finboon ergaa fi deema warri mudii tara ol galchaa deema. Ol galchaa deema. Olumoo na tolchaa deema. Amma godhu qabaate foloo tolchaa deema. Godhu qabaate foloo godhataa deema. Godhu qabaate foloo godhataa deema. Koppii linkii darbutaa deema. Fudhallee kwasa warri fudhan godhatillee mana kana illee foloo godhataa mana kana illee koppii. Fudhallee kwasa warri fudhan godhatillee mana kana illee Simboon ergaa fi deema. Simboon ergaa fi deema. Sabaan kun. Akkam akkam. Sabaan kun. Akkam akkam. Sabaan. Video baik. Ofirraa kaasii video baik. Sodaatin. Ofirraa kaasii muti. Video baik. Ofirraa kaasii video baik. Sodaatin. Ofirraa kaasii muti. Warra jala jiru warabamaa jirtu waan seenaa. Maal waraabdu maal gootu? Warra jala jiru nyaati ni godhu. Maal waraabdu maal gootu? Nyaati ni godhu. Kanaaf koppii linkii immoo gochaa deema. Koppii linkii gochaa deema. Kanaaf koppii linkii immoo gochaa deema. Koppii linkii gochaa deema. Akka bira jirtan. Mana kana immoo warri fotoon birtillee mana kan illee fotoon godhatan. Warra dastura jiru immoo fotoon gochaa deema. Edeu sanarraa akka kaasaa deema jechuudha. Edeu sanarraa kaasaa deema. Edeu sanarraa kaasaa deema. Finboon ofillee piippii walgalee harkisaa deema. Nama piippii sammuu qabu. Rekoordi gochaa jiru bara. Agola ni marra kananiti. Sabade. Ini boleh. Di famosino bisa kanaaf koppii bisa tadi koppii linkii gochaa deema. Warra dastura jireenya foloo godhataa deema. Amma waraabbattanii dhiistanis waan ni godhan hin jiru bara. Maal godhu waraabanii GPS hin dandeenye waraana Poostii godhu bara. YouTube irratti gadhiisu bara. TikTok irratti illee Facebook irratti illee gad dhiisu beektaa miti.
jijjiirama maaliif ture? Ittiin biyya jijjiiruu danda'u? Egaa beektee ilaale kan jira miti amma egaa maal gadhiisanis sila tooraan bilisummaa Oromoo public ta'eera sila. Silaa online irra jira maal godhame jijjiirama fiduun qabu beektaa yaaduma of dhamaasuu yoo ta'e malee. Yaa nama sirrii dorgoo. Waraabes waraabuu dhiises Yaa faayidaa tokko hin qabuuf. nama sirrii dorgoo. Ofiin boon ilaalee galchine yeroo tokko mootiin qabate. Anuu buufan deema ilma jaartichaa. Yuutii qabattee hin deemin asirra. Daqiiqaa kurna as keessaa miidhagina dhiban. Maaltu si buusudha? Hedduu galatama dhugaa warra koppiliin gochaa jirtan. Wanti iddoo afurtan kana jira jirtan koppiliin gochaa deema. Koppiliin jiru gochaa deema. Koppiliin jiru gochaa deema. Warra gastira jedhama folonaa tolchaa deema. Warra piippiin sin ergamaa jiru maal seena. Warri dubbachuu dandeessan warra naamusa Gasti ergataa deema. Gasti ergataa deema. Hedduu galatoomaa yoo warra koppiliin gochaa jirtan. Galatoomaa koo warra koppiliin gochaa jirtan. Mana kanallee foloo godhataa deema. Ammallee warra gastii jiran gara foloo godhataa deema. Hedduu galatoomaa warri giiftii laataa jirta illee jechuudha. Waan qabdan illee warri leenca qabdan leencallee laadhaafi. Hanga leencallee jechuudha. Yoo laattan dhiistanii waan ta'eef. Isinitti irra teesse waan ta'u hin jiru waan ta'eef. Kanaaf waan qabdan laadhaafi dhugaa. Waanuma qabdan laadhaafi. Waan keessaa qabdan laadhaafi deema. Waan keessaa qabdan laadhaafi deema. Giiftii irratti ta'u. Ababaallee ta'u. Laattanii dhiistanii maa waan isinitti irra ta'e isin shaaree isin shumu tokko hin jiru kana beeka. Laattan dhiistanii jechuudha. Kanaaf waan hin jiraanneef waluma jabeessuudha. Hin jiraanneef waanuma tokkoon gaafa manni puush ta'u namatti tola jechuudha. Gaafa manni laafi goolii manaalee waan ta'u jecha namatti tola jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa dhugaa. Warri koppiliin gochaa jirtan. Warri koppiliin gochaa jirtan hedduu galatoomaa. Tokkee hodhiteen xumurre. Ilma jaarsichaa. Hodhiteen xumurre. Laakkamma xumurutti hin jira. Dhugaa rabbi roobni hin jiru na bira rooba guddaa roobaa ture dhugaa waaqa barii mana akka guyyaatti roobee bara. Galgala roobaa ture asitti immoo. Mee rabbi dhika. Dhugaa rabbi. Maal abboona bira akka waan itti roobaa ture hin jettu. Ayyee. Garooba waan roobaa ture hangalli malee rooba guddaa roobaa ture beektaa. Akkuma hin jiramite akkuma galgala fa roobutti roobaa ture beektee. Ayyee. Dhugaa rabbi. Badaa miti lakkii amma birraanis barii roobni birraa kaasilaa qaqallaadhuma tokko. Maalessa rooba gara masqalaa jala roobuun argineeti rooba gara masqalaa jala roobuchinu way lubbuu bari roobni gara masqalaa kun hamaadha bara masqala jala roobullee tokko yaa. Humna qabaa bar jaarsi du'a geessin abaarini bishaan gala geessin nyaatin jedha Oromoon. Maali gaaf jetti. Humna qaba wantichi bishaan isaa humna qaba. Eeka roobni beekte roobni gara masqala kana jala hamaadha bara dhugaa rabbi waan an argee beeku fan jedhe nama ajjeesee beeka dhugaa rabbi oo isa darbee jechuudha nama ajjeesee beekaa jechuudha. Si galee wande abe video bay wande video bay kopi linki mau cari mama kak wande video bay kak
Anjira. Video bay dubbadhu. Video bay. Yaa. Akkamsi. Meerre Nagaadhaan di. dubbadhu waliin tokkee waliin dubbadhaame. Ofiin goone qofaa jira. Jirtu Tokkoon yeroo barbaadaa jira. Wande kam jirta? Jala galata dhaqqam. Jirra dhugaa isaa galata. Gaaketi. Nagaa dhugaa nagaa. Akkami qabsoon kun? Qabsoon akka jaabaatti lakki namatti tolti. Ayyee dhugaan bareeda. Akkasi si biratti akkam? Yaa'u bareedaadha yaa umaan jedhu. Umaan jedhu bareeda sichuun dandeenya. Akkana miti. Eega. Waraana mooti. Anillee waraanuma garuu amma harka keessaa fudhee malee. Eessatti harka keessaa fudhatte? Ani yaa'u karaa laqamteen ture. Ayyee. Achi amma harka keessaa fudhee. Hin baddee? Ay badootu hin taane yommuu agalee mana fe'anillee. Yeroo ammaa eeyyamaa aneessa jira. Maanoo taallata? Waaqa. Akkami beektaa? Amma uummata kana hundatti yoo sobdu xiqqoo tokko hin dabbaru. Sana otoo hin taane soba otoo hin taane utuun hin galinii waggaa 2 wayii tureeni. Ayyee. Sana booddee maatiidhuma dubbisuudhuma naafaa fi qaadhuma fudhadheetanii. Harrayyuu hin jira eeyyamaani maatii ofii galanii dubbisuun hin jira. Jechuun silaa inuma beekna maati arguus yoo baanne inuma dhageenya. Wal sobuu maaltu fide? Ay dhugaa soba miti. Dhiisime. Dhugaa qomna garuma sitti maara bar. Taate. Maatiin nagaa? Nagaadha isaa galatu nagaadha. Akkami kan keessan quban qabdu? Kan keessan quban qabdu nagaadha miti. Kan keenya nagaa fayyaa isaaniitti maal ta'uttee dabboo hin burraaku? Dhugaa bareedaadha. Amma gara kamirra jirtu? Oromiyaa ma keessa irraa fagoo miti. Si bareedaadha. Guyyaa tokko wal agarraa abdiin qaba. Akkamitti wal agarra? Yaa'u jaalalumaan. Akkana. Taate. Intaate rakkoon tokko hin jirtu wal agarra. Ayyee. Eessatti wal agarra? Oromiyaatti kaa biyya keenya keessatti. Oromiyaa biyya keenya keessatti wal agarra kaa iddoo biraa isa dhan. Amma eessa jiraattaat? Anillee Oromiyaa keessan jira. Ajaa'iba. Bareedaadha dhugaa. Taate kaa hin taate rakkoon tokko hin jiru. Wande. Aawi. Hai. Duraati waraana PP turte silaa dura maaliif deemte amma maaliif gattee galte? Durima yaa'u natti fakkaatee tuqa. Sitti fakkaatee deemte dura? Ayyee. Amma immoo maalirraa argitee maalirraa barattee deebite duuba? Waan hin argee waan hin baratteedha. Keessaa mul'atte jechuudha. Dhugaadha amma dubbiin kun? Dhugaadha inni fudhannaa gaa? Yaa'u. Seetti fakkaatu dhiisuu danda'a. Ilma jaarsichaa ashaadaa qabsiisi.
rakkoon qabu daandii Waan daandii jaarsicha jedhi siin jedha jettaa wande dhugaa taanaan rakkoo miti. Beektee dura dogongoraanis itti seentee eegasii immoo dogongora san barteetu biraa deebi'uunu amma waallee gochuu baattu kunuu qabsoo tokko jechuudha. Kunuu qabsoodha. Deeggarteerta qabsoo jechuudha. Beektee kanaaf rakkoo miti ilma jaarsicha ajjennee itti fufaa. Garantaa bakka garantaa. Daandiirra jira ammatti waa tursiisuuf hin boone. Daandiirra jira. Ayyee waan akkasiitti dhugaa namaa ta'e tola. Taaf tolchaamee uummata warra sirra jirtan kun jechuudha. Koppiliinkii tolchaa. Wande sodaattee viidiyoo cufattee dhugaa? Sodaattee? Deessisin jedhu viidiyoo barattee yeroo jaallanni shurrubbee kana wajjin yeroo teessee haasoftu. Hin gammaddu keessi keessi hin gammaddu. Dhugaa baay'ee natti toleera. Dhugaa dubbachuuf taanaan Ayyee. natti toleera baay'ee. Baay'ee ofitti tolee. Uumaa taree eeji. Hai. Uumaa jetta eejeti. Eeyyeedhuman jechaadha. Maal du'a garas maaltu jira? Ayyee wandeen dhalataa eessati? Anillee iluudha. Iluu? Sobin. Waaq. Iluudha moo? Iluudhuma. Loqonna achi fakkaatu baabbee. Iluudhuma gatiin ijoollee walgaa keessa tureefis ba'e jechuun bakka baay'ee dedeemeera kanaaf jecha xiqqooshee. Wandee sirna kana keessa waggaa meeqa turore? Bara kam leenji'eet bara kam gadhiisee ba'e? Badaas hin turre garuu Waggaa meeqa? waggaa 2.3 wayti. Akkasii baay'ee keessan turre jechuudha. Hin turre bada. Haa ta'u rakkoon qabu. Oromoon hunduu tokkuma waan ta'eef iyyuu kutaallee rakkoon qabu iddoo feete ta'ii waan nan of bartee deebi'u. Kanuma dhugaan jirtu. Akkasi. Ilma jaarsichaa ani ba'aan jiraam ilma jaarsichaa si keessaa miliqaa jira itti fufaa gaafii. Yesterday Martaati. Yesterday Martaati. Wande. Abeet. Ati maaltidha geeno jiikeetti maaleette? Geeno jiikeetti maaleette? Anillee amma homaa hojjetaan jiru. Sirna sun akka nama nyaataa ta'e bartee keessaa baate miti ree? Akkas nama nyaataa isaa ta'uu bartee keessaa baate miti? Eegaa. Bareedaadha akkas taane hatummaan waan tokko beektee ilaale. Itti seenuu qofa osoo hin taane waan sanaa adda baafatanii yookaas waan tokko osoo hin beekin itti seenuu fi ammoo waan sana keessaa hubattee ba'uun gaariidha beekta. Osoo garuu jira miti ree? Waan tokko osoo hin beekin tokko gaafatti seentee kakun okkoo keenyatti irraa barachuu waan gaarii jechuudha. Kanaaf warra jala jiraniif waa jedhiin akka osoo hin beekin itti galee kana waa jedhiin waan tokko jedhiin jechuudha. Ani wannan jedhu yaa'u namni tokko waa tokko utuu hin beekanii dura utuu hin ilaallatin digaluun dursa ilaallachuun isaa dirqama jedheenuma yaada. Nagaama. Eeka jechuun amma beektee ilaali. Kanaaf warra beektee ilaali amma maalsin jechuun barbaade. Warra amma ilaali gana waan achi keessatti argites haala jiru achi keessatti argites osoo waa jettini gaariidha ka. Inni qalbii qabu irraa hubataa inni qalbii hin qabne immoo inni yookaas girrisaan sammuu bor deemee yookaas rakkoo sirra ga'ullee yookaas rakkoo sirra ga'ellee yookaas sirra dabree sirrallee ga'uu danda'a jechuudha.
gaafan si jiru rakkoon sirra hin geenye nama sararallee ga'uu danda'a waan ta'eef waan achi keessa argitee fi haala jiru hanga ta'erraa itti dubbadha. Ani dhugaa dubbachuuf maaltu garaana kutee beektaa? Gaaffiidhumaallee Oromiffaan gaafadhee deebii argachuun dadhabee. Ani immoo Oromiffa kana malee waan haasaa isaanii sana hin danda'u. Haroo malee Baay'een cannaqame beektaayi. Bakka isaanis immoo tiima maraarii kana gaantaan maraarii kana godhachuu fi nama afaan isaanii beeku nama dubbisa isaanii beeku kana durfatu beektaa. Si wanti gaarummaan tokkotu keessa kee jiru sababa afaaniitii fi hacuuccaa guddaa asirratti geggeeffama beektaa achi keessatti. Bakka kun baay'ee garaana kutee. Caalaa akkam ba'u kan na godhe bakka waan kanadha. maay'ee haasaatu fayyaa ta'e jabaadhu. Lama jabaadhu sun jedha. Warra jala jirta yeroo tokko koppiliingii godhame yeroo tokko koppiliingii godha. Warra jala jirta wal faana jechuudha. Mana kaallee warri folon godhatillee mana kaallee foloo godha. Kanaafii warra jala jirtan koppiliingii godha yeroo takka. Wal faana koppiliingii rukuta. Wal faana koppiliingii rukutaa yeroo takka. Hundi keessanuu jechuudha. Koppiliingii rukuta. Koppiliingii godha wal faana. Mana kana immoo foloo godha warri folon godhate. Koppiliingii rukutaa yeroo takka. Wal faana koppiliingii tolchame. Wal faana koppiliingii godha. Wal faana koppiliingii godha. Wal faana koppiliingii. Wal faana koppiliingii yeroo takka jechuudha. Ofiin booni maaltu buusanii torkiidha. Koppiliingii godha yeroo takka uummanna jala jirtan. Uummanna jala jirtan koppiliingii rukuta. Koppiliingii godha. Yeroo takka koppiliingii rukuta yeroo takka. Koppiliingii godha jechuudha. Koppiliingii godha yeroo takka. Koppiliingii godha. Hedduu galatoomaa yeroo koppiliingii gochaa jirtan. Maatii jaalala. Hedduu galatoomaa. Warra gastri jireenya kallee foloo godha yeroo takka ilma sabaa naaf taanaan ibsituu kana immoo dhibbaan gaame gadi qabaate ibsituu kana foloo godha. Hedduu galatoomaa yeroo koppiliingii rukutaa jirtan. Maatii jaalala. Galatoomaa dhugaa. Nejjaash. Hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomaa. Warra jala jirtan koppiliingii wal faana. Warra jala jirtan koppiliingii wal faana. Warra jala jirtan koppiliingii wal faana rukutaa. Koppiliingii wal faana rukutaa. Koppiliingii wal faana rukutaa jechuudha. Hedduu galatoomaa Abdii Amboo Nejjaash Dajuu akkasumallee dhugaa warra koppiliingii gochaa jirtan akkasumallee galatoomaa maatii jaalala. Warri koppiliingii gochaa jirtan diinarraas maaltu si buusanii torkiidha. Galatoomaa iyyee. Galatoomaa warri koppiliingii gochaa jirtan. Warri koppiliingii rukutaa jirtan. Ibsituu kanallee gadi qabaate foloo godhaa ka. 200 geessisaaf. Ibsituu jiru koo. Gadi qabaa foloo godhaa malee uummanni jala jirtanii jechuudha. Hedduu galatoomaa iyyee maatii jaalala. Warri koppiliingii gochaa jirtan. Wal faana koppiliingii godha. Wal faana koppiliingii rukutaa. Wal faana koppiliingii rukutaa. Wal faana koppiliingii rukutaa. Wal faana koppiliingii rukutaa. Hedduu galatoomaa dhibbaan geessisaa ibsituu. Dhibbaa ol dabarsaa. Dajjuu galatoomaa hundi keessanuu warri koppiliingii gochaa jirtan. Warri koppiliingii gochaa jirtan. Warri koppiliingii gochaa jirtan. Hedduu galatoomaa. Nama sin jala jirutti illee sheerii godha. Nama 10 shan irratti gadi qabaate sheer godha. Nama sin jala jirutti illee sheerii godha. Nama sin jala jirutti sheerii godha. Nama 10 sheeritti jechuudha. Nama sin jala jirutti sheerii tolchaa. Nama sin jala jirutti illee sheerii tolchaa. Hedduu galatoomaa Abdii Amboo galatoomii ibsituu galatoomii ibsituu immoo dhibbaan geessisaa qaba. 99 irra jirti yeroo irra baasume. Gadi qabaate foloo tolchaa yeroo takka. Gadi qabaate irra baasa. Gadi qabaate foloo godha. Gadi qabaate hedduu galatoomaa yaa Farahaan Muhammad galatoomaa Fooziyaa nama sin jala jirutti sheerii godha hundi keessa yeroo takka sabboona nama sin jala jirutti sheerii godha.
Hedduu galatooma dhugaa. Naaftaanaan illee foloo godha. Ilma sabaa illee foloo godha. Nama sin jala jirutti illee sheerii godha. Hedduu galatooma dhugaa warri koppi linkii immoo gochaa jirtan. Baay'ee galatooma maatii jaalala. Maatii jaalala. Galatooma ayyee. Galatooma. Jiraadha maatii jaalala. Hedduu galatooma warri koppi linkii gochaa jirtan. Warri koppi linkii warri sheer gochaa jirtan hedduu galatooma. Warri koppi linkii sheer gochaa jirtan baay'ee tokko galatooma. Hedduu galatooma. Akkasumallee dhugaa maatii jaalala. Akkasumallee dhugaa warri sheer warri ammoo reefuu sana jirtan mana kaallee gadi qabaatti foloo godhataa deema. Simboo galatooma yeetillee. Simbootillee nama jala jiruttillee sheerii godhime. Yeroo takka jechuun nama jala jirutti sheerii godhatillee. Yeroo takka nama jala jirutti sheerii godhime. Nama kudhan sheerratti. Nama kudhan sheerratti gadi qabaatti iskiriinii bilbila keessanii gadi qabaatti sendi godhame. Iskiriinii bilbila keessanii gadi qabaatti sendi godha. Iskiriinii bilbila keessanii gadi qabaatti sendi godha. Yeroo takka olfaana jechuun. Yeroo takka iskiriinii bilbila keessanii gadi qabaatti sendi godha. Simboo nama jala jirutti sheer nama kudhanii olee jechuun. Bilisummaattillee nama jala jirutti sheer. Hundi keessanuu sheerii godhame yeroo takka. Hedduu galatooma. Galatooma yoo maatii jaalala warri koppi linkii warri sheerii illee gochaa jirtan. Hedduu galatooma. Galatooma maatii jaalala. Siifoo. Hedduu galatooma ayyee. Abdii amboo. Ahmed. Hojii keessa jirtaa? Allah kila hojii keessa jiru. Hojii keessa jirtaa? Hojii keessa jiru kophaa jira. Kophaa jirtaa? Akkamira jirtaa? Akkamira jirtaa? Nagaa akkam fayyaa? Fayyaa rabbii fagadatu akkama fi? Jirra galata rabbii akkam nagaati? Fayyaa gooti. Nagaa gooti dhugaa akkama fi? Rabbi taatu nagaadha waa tokko dhibeen hin jirtu nagaa miti fayyaa hundi keessanuu jirtu asirra. Bareeda. Waca keessa jirtaa? Inshallah akkas taanaan bariifidha. Waca keessa miti fageenya irraa ilakki. Eessarra jirta jechuudha? Romeerraa Amaararra jirta? Amaararra jira Amaara. Amaara gara kam jirta sila? Akkasuma gara Samee Shawaa. Samee Shawaa jirta? Gara sana naannoo kam jirta ree? Garana mataarraa fageenya walirraa qabu jettu baay'ee. Ayyee. Na baay'ee walitti dhiyoodha baay'ee fageenya hin qabu. Walitti dhiyoodha? Fageenya itti dhiyoodha. Ati Tigireenyaa kumaandoo sila? Tigireenyaa. Tigireenyaadha kumaandoo illee jine? Kumaandoo illee jine? Leenjine. Akkasi. Bara kameetti erga deemte? Bara 2013. Ay, bareeda 2013 sitti fudhatteetti Tigireenyaa. Ursoodha. Ursoo yeroo sana marsaa meeqaffaa? Soddomii jaafaa fakkaate. 36. Ayyee bareeda boodarraa walitti deebina mee yaadde? Naaf akkasitti yeroo warra jala jirtan koppii linkii godhaa. Warra jala jirtan koppii linkii sirba tokko caqasaa walitti deemtu. Koppii linkii godhaa.